Jaarraa fagoo baroota dheeraa dura sadarkaa addunyaatti bilisummaa namummaa saboota addunyaa wanti jedhamu gatii baay'ee hin qabu ture. Jaarrota fagoo sana keessatti tooftaan jalqabaa humna qabdutti fayyadamtee mootummaa gonfoo aangoon isaa daangaa hin qabne ijaarachuun abbootii irree akka keefaana impaayera bulchiinsaa kee babal'isuu ture. Yeroo sanatti dhiittaa mirga namoomaa, saamicha abbaa biyyummaa fi daldalli dhala namaa akkaan cimaa ta'etu gaggeeffamaa ture. Adeemsa booda fedhiin siyaasaa, daldalli gara jabummaa, dorgommiin babal'ifannaa impaayeraa fi humnaan wal cabsuun akkaan hammaataa dhufe. Kun ammoo biyyoota addunyaa abidda cimaa keessatti waan darbeef taa'anii akka mari'ataniif harka micciire. Marii nuffisiisaa booda abbootiin gonfoo karaa nagaatiin biyyoota addunyaa qircachuuf waliif galan. Akka barbaadamutti irratti waliif galanii addunyaa adda qircachuu baatanis hamma danda'ame hojiitti hiikamee ture. Suuta suutaan garuu gocha kana irratti addunyaan mormii kaasuu eegalte. Biyyi mootota gonfoo jala turtes bilisa akka baatu gaafatame. Yaada kana abbootiin irree hundi fudhachuu baatanis biyyoonni hedduun bilisa bahuu eegalan. Kanas akka dimokiraasii gaariitti lallaban. Biyyaa fi dhalli namaas akkuma bilisa ta'anii uumaman bilisaan akka jiraatan yaadni jedhu yeroo gabaabaa keessatti saffisaan addunyaa wal ga'e. Walgahiin sadarkaa addunyaattis taa'amee yaadni abbaa irrummaa balaaleffatamee cilaanchilli dimokiraasii ifa isaa agarsiisuu jalqabe. Haa ta'u malee hanga har'aattis biyyoonnii fi uummatni dhiibbaa bara sanaan haqaa fi bilisummaa isaanii saamamanii waggoota dhibba hedduuf dararaa hamaa keessummeessaa jiran laakka'amanii waan xumuramanii hin fakkaatu. Maarree miliqa seenaa keenya har'aatiin bahaar gama isin ceessuun dhiibbaa olaantummaa Ispeen jalatti uummanni Kaatalooniyaa durii hanga har'aatti keessummeessaa jiru akka gurraaf tolutti midhaagsinee gurra isin buusna. Qophichis qophii meeluu seenaati. Qophii kana qindeessuun kan isiniif dhiyeessu an Jamaal Taahiri gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaaltu nafaana ture. Hanga xumura qophii keenyaatti dhangaa keenya dhandhamaan affeerraa keenya. Wanti Kaatalooniyaa bara mootii Paaleolitikii giddu galeessa Ispeen keessa saba jiraataa turedha. Qubannaa isaa jalqabaatiinis naannoo cinaa Meeditiraaniyaanii kan faca'an yoo ta'u, wal duraa duubaanis gabrummaa fi dhiibbaa cimaa Giriikotaa fi Roomaanotaa jala uummata turedha. Impaayerri Roomaa erga kufees bulchiinsi Viizigootikii jala galan. Bara 718ttis Kaliifaa Musliimoota Umayyaa kan maqaa isaa Al-Andu'aalas jedhamu jalatti kufanii bulfamaa akka turan maddoonni seenaa ni akeeku. Booda garuu impaayerri mootii Firankoo bara 801tti naannoo sana Musliimoota irraa bilisa baasee Baarseloonaa qabachuun uummata Kaatalaan impaayera guddaa Baarseloonaa jalatti galchuun Ispeen guddittii jedhee labse. Qaama naannoo zoonii Bufoor guddaa kaawuntii kiristaanaa bulchiinsa Islaamaa mormuun kan maqaan isaa Maarkaa Ispaanikaa jedhamuun beekamu akka hundeeffaman taasise. Haa ta'u malee jaarraa kurnaffaa keessaa kaawuntiin Baarseloonaa suuta suutaan bulchiinsa Firankoo irraa walaba taate. Bara 1137tti mootiin Roomaan Bireengar 17ffaan yaada kaawuntiin Baarseloonaa akka hundaa'u gorsaan isaa Raamiroo lammaffaan mootittii Peetiroonaaliif dhiyeesse fudhachuun gamtaa sirna mootummaa kaawuntii Baarseloonaa akka hundeeffamu taasisan. Kaawuntiin Kaatalaan biroo siyaasa waloo Piriinsiipiliitii of Kaatalooniyaa jedhaman sirna dhaabbilee manneen murtii heera mootummaa aangoo moototaa daangessuu yeroo fudhatan kaawuntiin ilaalcha bilisummaa uummata Kaatalooniyaa qaban kanneen yaada Baarseloonaa jalatti hoogganamuu hin fudhanne waliigaltee kana jabeessanii morman. Yeroo sanatti Kaatalooniyaan daldalaa fi waraana gonfoo babal'isuu keessatti gaheen isaan gumaachan waan salphaa hin turre. Hundaa ol humna galaanaa isaanii yeroo sanaan leencota Ispaanish jedhamuun akka faarfaman ta'anii jiru. Ciminnii fi hojiilee boonsaa hojjetaniin Kaataloon, Vaaleenshiyaa, Odola Baleariik, Sardiiniyaa, Siisilii, Naappilii fi Ateensi dabalatee naannoowwan dabalataa gonfoo Araagoonitti dabalamuun akka isaan dagaaganii fi babal'atan taasise. Jaarraa 14ffaa keessa garuu rakkoon xumura bara bulchiinsa mana maree Baarseloonaa fi waraanni biyya keessaa 1462 hanga 1472tti ture gahee seeraa fi gonfoo olaantummaa isaan uummata Kaatalooniyaa irratti agarsiisaa turan sadarkaa idil addunyaatti naaffachaa akka dhufu taasise. Gaa'eliyaalii of baraaruu mootii gonfoo humna cimsannaa Ferdinaand lammaffaa fi Isaabeellaa tokkoffaa gidduutti bara 1469tti taasifame aangoon Araagoonii fi Kaastil gidduutti gamtaa sirna mootummaa
kan uume yoo ta'u mootummoonni lamaan seera dhaabbilee daangaa fi mallaqa mataa isaanii akka maxxanfatan gargaaree ture. Bara 1492tti duulli gabrummaa fi humnaan biyyoota biraa qabachuu fi saboota cunqursuu maqaa Ispeen guddittii jedhuun harka isaa hanga daangaa Ameerikaatti diriirsuu jalqabe. Suutuma suutaan aangoon siyaasaa gartuu isaanis gara kaastilitti jijjiiramuu itti fufe. Waldhabdeen dhaabbilee Kaataloonii fi sirna mootii gidduutti uumame rakkoo dinagdee fi fincila qonnaan bultootaa waliin waraana haamtota 1640 hanga 1652 qabatee biyyattitti dhufe. Qabsoo cimaa cunqurfamtoonni uummanni Kaatalaan taasisaniin yeroo gabaabaaf Riippaabilika Kaatalooniyaa jedhanii akka labsanis isaan dirqisiisee ture. Mootummaan Kaatalooniyaa sadarkaa siyaasisaa eege garuu kan dhaabbate erga waraanni wal duraa duubaan Ispeen keessatti 17 hanga 1714 geggeeffameen boodaadha. Yeroo gabaabaa booda ammas adoolessa 1714tti deeggarsa mootummoota Awurooppaa gargaraan Kaataloon akka harka kennattu taasisan. Ammas mootii gonfoo bara bilisummaa saboota biyyattii Ispeen keessatti ukkaamsee olaantummaa sirna mootii fi Ispeen guddittii qofa leellisu hundeessan. Mirgi sochii fi maqaa Kaatalooniyaatiin gurmaa'uu dhiibbaa isaan irratti godhamu falmachuu akkasumas paartilee siyaasaa maqaa uummata Kaatalaaniin socho'us guutumatti uggura jala akka galu taasifame. Kunis afaan Kaataloon guddaan akka afaan hojii mootummaa fi ogbarruutti tajaajilaa ture akka ukkaanfamu taasisee jira. Kaatalooniyaan guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa kan agarsiiste yoo ta'u dhuma jaarraa 18ffaa keessa garuu yeroo kaadifoonni koloneeffattoota Ameerikaa waliin daldala cimaa keessa galtuu akka laaffataa dhufu taasifame. Uggura daldalaa fi dinagdee qofaan osoo hin taane jaarraa 19ffaa keessa Kaatalooniyaan waraana Naapooliyoonii fi Kaarlistiin akka malee miidhamtee turte. Kun hunduu qabsoo cimaa uummanni Kaatalaan geggeessaa turee fi sodaa bilisummaa isaanii irratti qaban irraa kan maddeedha. Yeroo boodas Naapooliyoon aangoo irraa fonqolfamuuf jeequmsi siyaasaa fi dinagdee Ispeen keessatti raafama hamaa uumee ture. Haa ta'u malee yeroo kanattis wiirtuun industirii guddaa Ispeen uummatuma cunqurfamaa Kaatalooniyaa ture. Yeroo Ispeen jeequmsa cimaa keessa galte kanattis Kaatalooniyaan babal'ina industirii irraa qabeenya cimaa horachaa waan dhufteef sabboonummaa jalqabaa wajjii wal qabsiistee sochiin hojjettootni anaarkikii haaromsa aadaa irratti taasisan cimee akka mul'atu taasise. Qabsoo dinagdee fi siyaasa boqonnaa malee uummanni Kaatalaan taasisaniis abbaa jabaatetu kabajama akkuma jedhamu Riippaabilikni Ispeen lammaffaan ofiin of bulchuu uummata Kaataloonii fi itti fayyadama afaan Kaataloon ofii isaanii hundeessuuf dirqaman. Haa ta'u malee sirni ukkaamsaa ofiin of bulchuu saboota gurguddoo biroo yeroo kanattis bal'inaan kan mul'ate ture. Sababa jeequmsa guutuu Ispeen keessatti taasifamaa tureen biyyattiin daldala addunyaa fi sirna siyaasaan addunyaan adda cittee waan turteef industiriin Kaatalaan rakkoo hamaa keessa galee ture. Gara boodaatti garuu bara 1959 hanga 1974 gidduutti Ispeen babal'ina dinagdee saffisaa lammaffaa addunyaa irratti dinqii Ispeen jedhamuun beekamuun kan argatte yoo ta'u yeroo kanatti Kaatalooniyaan naannoo industirii fi turistii Ispeen keessatti iddoo guddaa akka qabdutu beekama. Bara 1975tti duuti mootii Firankoo sirna isaa xumurarra akka gahu taasise. Seerri haaraan Ispeen dimokiraatawaa ta'e bara 1978 ba'ee ofiin of bulchuu fi afaan Kaatalooniyaatiif beekamtii kenne. Dhimma keessoo biyyattii irratti ofiin of bulchuu guddaa deebisee kan argate yoo ta'u yeroo ammaa hawaasa Ispeen keessatti uummanni Kaatalooniyaa dinagdee daayinaamikii guddaa warra qaban keessaa isaan tokkodha. Haa ta'u malee ilaalchaa fi dhiibbaan uummata Kaatalaan irratti geggeeffamaa ture dhaabbachuu hin dandeenye. Qabsoo dhiibbaa ilaalcha maqaan Kaatalooniyaa akka hin kaafamnee fi qabeenya isaanii irratti akka hin abboomne taasifamaa ture bara 2010 keessa ammas qabsaa'otaa fi hooggantoota warra Kaatalaaniin guddachaa akka dhufu taasifame. Dhaddacha manni murtii olaanaa Ispeen bara 2019 gaggeesseen qabsaa'ota bilisummaa Kaatalooniyaa 9 irratti murtiin darbes ammas mormii fi fincilli jabaan uummata Kaatalaaniin akka dhoofu dirqamsiise. Sababni murtii dabaa qabsaa'ota bilisummaa Kaatalooniyaatis tarsiimoo riferendamii bilisummaa Kaatalooniyaa bara 2017 qophaa'e irratti fincilaa fi yakkoota mootummaa Ispeen keessatti raawwatame adda durummaan hooggantan kan jedhu ture. Rakkoon heera mootummaa Ispeen bara 2017 hanga 2018 rakkoo Kaatalooniyaa jedhamuunis addunyaa irratti maqaa haaraa argate.
Waldhabdeen kunis caalatti kan babal'ate siyaasa mootummaa Ispeenii fi pirezidaantii Kaatalooniyaa Piedmont gidduutti jedhamee dubbatama. Dhiibbaan bilisummaa Kaatalooniyaa mootummaa Ispeen qofaan osoo hin taane hooggantoota Awurooppaa guutuun akka ta'ettis amanama. Yaadota hooggantoonni Awurooppaa dhimma bilisummaa Kaatalooniyaa irratti qabaniinis pirezidaantiin Koomishinii Awurooppaa Jean-Claude Juncker gamtaa Awurooppaa caccabaa dabalataa isa biraa arguu hin barbaannu jedhanii akeekkachiisan. Pirezidaantiin mana maree Awurooppaatis Doonaald Taaskis Ispeen gamtokkee gamtaa Awurooppaa taatee akka itti fuftu malee facaatii ishee tasumaa arguu hin barbaannu jechuun fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansanii turan. Riiferandamii geggeessuu keessatti hooggansi Kaatalaan seeraan ala socho'aa jiras jedhan. Kana jechuun haqa uummata Kaatalaan ukkaamsuuf kutannoo kan qabu warra hooggantoota Ispeen qofa osoo hin tahin guutuu hooggantoota Awurooppaa fi deeggartoota isaa akka ta'an ifatti mul'ate. Miidiyaaleen idil addunyaa tokko tokkos taatee kana seenaa ammayyaa Ispeen keessatti rakkoo siyaasa hamaa jechuun ibsuu irratti argamu. Mootummaan Ispeen kan yeroo fincilli akka malee cimee babal'atee Piedmonti aangawoonni giddu galeessa Ispeen kanneen manni murtii karoora isaanii akka hin dhaabnee fi haala kamiinuu qabsichi uummataa akka addaan cituu hin dandeenye irra deddeebiidhaan dubbataa turan. Duubatti deebi'iinsi seera mootummaa fi Ispeen akkasuma immoo Kaatalooniyaa kunis daddaffiin gara bulchiinsa magaalota Kaatalooniyaa adda addaatti akka babal'atuuf carraa uume. Adoolessa 15tti paartileen walabummaa Kaataloon kanneen deeggaran duula riiferandamii isaanii yeroo jalqaban mootummaan Ispeen sagalee isaanii fashaleessuuf haleellaa cimaa jalqabee ture. Kunis qabeenya Kaatalooniyaa harka caalu akkasuma immoo mallaqa akka fudhatuu fi doorsisaan qaamota poolisii warra riiferandamii deeggaran to'achuu dabalatee poosteroota barruulee qorannoo seeraan alaa fi akka yakkaatti ilaalaman kantiiboota naannoo 700 ol ta'an kanneen riiferandamii geggeessuuf deeggarsa taasisuu ifatti waliigalan irratti ajaja doorsisaa dabarse. Poolisiin Ispeen adoolessa 20 jalqaba opereeshinii Anuubis jedhamu irratti waajjira muummee mootummaa Kaatalooniyaa Barseloonaa keessatti argamu sakatta'uun qondaalota olaanoo Kaataloon 14 erga to'annaa jala oolcheen booda waldhabdeen gama lamaan gidduu jiru daranuu akka lawwabu taasise. Sababa kanaanis Kaatalooniyaan alattis mormiin babal'achuun qabeenyi biyyattii hedduun barbadaa'uu danda'ee jira. Riiferandamichis geggeeffamuuf ulaagaalee seeraa kan qabate yoo ta'u dhuma irratti dhiibbaa keessoo mootummaan Ispeen yoo xiqqaate qondaalota biyyattii 430 irratti miidhaa geessisuun gidduutti gufatee hafe. Waxabajjii 10 haazaa paarlamaa Kaatalooniyaa keessatti taasifameen pirezidaantiin Kaatalaan bilisummaa haala ulfaataa keessatti labseen dhiibbaa mootummaa Ispeeniin waan dhabeef Ispeen waliin marii seenuuf fedhii akka hin qabnee fi qabsoo uummata isaa eegale ifatti akka itti fufu ifoomse. Mootummaa Ispeen Piedmont irraa deebiin walabummaa Kaatalooniyaa labsuu fi dhiisuu isaa paarlamaa Kaatalooniyaa gaafate. Paarlamaan Kaatalaan garuu ifatti deebiin hin laate hanga ammaa hin turre. Doorsisni mootummaa Ispeen jalqabames cimee kan itti fufe akkasuma hooggantoota qabsoo bilisummaa Kaatalaan hedduu irrattis himannaa banee jira. Heera Ispeen haaraa onkoloolessa 21 keewwata 155 jalatti tumameenis Kaatalooniyaan seeneetii Ispeen jalatti akka bultu raggaasifame. Bulchiinsi Piedmont aangoo isaatti fayyadamuun keewwata kufaa bilisummaa haqaa uummata Kaatalaan raggaasises yeroo booda yakka mallaqaa fi saamicha qabeenya mootummaatiin mana murtii biyyattiitti himatamuun yaada mormii isaa gamtaa Awurooppaatiif dhiyeesse. Qondaalonni isaa hedduun garuu gara biyya Biiljeemitti baqatanii turan. Raafamni qabsoo abbaa biyyummaa Kaatalooniyaa fi garee olaantummaa Ispeen gidduutti leellisanii daangaa hanga daangaa babal'achuun dhiyeenya kana hanga dirree ispoortiitti lammiilee biyyattii wal afaan deebisuu irratti argama. Akka ilaalcha warra Kaatalaanitti magaala guddoo Maadrid dabalatee wiirtuulee dinagdee isaanii dhuunfachuun mootummaa Kaatalooniyaa of danda'e ijaaranna yoo jedhan gareen mootummaa Ispeenii fi deeggartoonni Great Spanish yookaan Ispeen guddittii ammoo birmadummaa uummata Kaatalaan waan jedhu tasumaa gurraan dhagahuu hin barbaadan. Akka sanaan dhiibbaan waggoota dheeraa dura uummata Kaatalooniyaa kanneen afaan, aadaa, eenyummaa fi dinagdee guddaa biyya sana keessatti qaban irratti raawwatamaa ture. Akkuma qabsoo uummata Oromoo xumura osoo hin argatin har'as
imala irratti argama.